Walga'ii waggaa kanarratti ijoowwan dubbii yookiin ijoowwan marii filataman keessaa inni jalqabaa waa'ee hiree ofii ofiin murteessuuti. Mata duree kana jalatti waa'ee hiree ofii ofiin murteessuu jechuun maal akka ta'e beekumsa irratti hundaa'uudhaan irratti dubbatameera. Hiree ofii ofiin murteessuun karaa saboota Itoophiyaa birootiin akkamitti ilaalama? Waa'ee hubannoo yaada hiree ofii ofiin murteessuu irratti dogoggorri jiru maanni? Hiree ofii ofiin murteessuu keessatti ga'een amantaa maanni? Qabxiiwwan jedhanii ka'anii turan. Kana malees walga'ii kanarratti waa'een imaammata Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa Itoophiyaa irratti hordofaa jirtu. Waa'ee shoora miidiyaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru irratti taphachaa jiru irratti yaadni dhiyaate irratti dubbatameera. Marii kanarratti bakka bu'oonni Inistituutii Nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi, bakka bu'oonni saba Tigraay, saba Walaayittaa, saba Sumaalee qaamaa fi viidiyoodhaan hirmaachuudhaan qooda fudhataniiru. Marii Piroofeesar Geetaahuun wajjiniin taasifne kan jalqabne gaaffii ajandaan hiree ofii ofiin murteessuu yookaan self determination kora osaa bara kanaa irratti maaliif ijoo dubbii ta'ee filatame kan jedhuun. Wanti kun barana duwwaa miti kanaan duras yeroo baay'ee rumatti dudubbachaa turre garuu yeroo ammaa kana immoo qabsoon Oromoodhaa baay'ee dhiibaa dhufeera. Dhiibaa dhufee garamitti baa kan jedhu tokkotu gaaffii guddaatu jira. Waggaa arfan kana darbe keessatti Oromoon rakkoo baay'ee keessa jira. Kanuma jedhamanitu yoo attam ta'e wayyalaata Oromoodhaaf jedhamee gaaffiin kun keessa deebi'ameetu dhiyaate maleessaa kanumaan durayyuu waa'een hirtee mataa ofii ofiin murteeffachuudha oosaa keessatti hunuma ka'a ture. Amma garuu kan inni irratti garmalee irratti xiyyeeffatamee fi rakkinni Oromoon amma jiru kun rakkina Oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmaata ta'u tokko dhiyeessuu hin dandeenyaa kan jedhuudhaan irratti xiyyeeffanne baran haaluma amma yeroo ammaa irratti murtaa'eeti. Osaan walga'ii isaa waggoottan dheeraadhaa fi biyya alaatti erga taasisaa ture booda marsaa 33ffaa bara 2019 Finfinnee keessatti taasisee ture. Marsaa 34ffaas akka biyya keessatti taasisu Yuunivarsiitiin Jimmaa affeeree ture. Hin taane isa baranaa'oo maaliif biyya keessatti hin taasifne? Dhuguma marsaa 33ffaadha kan nuyi biyya Oromiyaatti godhanne biyya waggaa 2019tti. Yeroo sana Jimmaa Yuunivarsiitiin nu affeeranii turan. Jimmaan dhaquudhaaf ture waggaa 2020tti jechaadha. Isa kana Rift Valleytti nu qopheesse. Bu'aa bahii baay'ee qaba ture. Dhumarratti Rift Valley nu gargaare maleessaa. Jimmaa Yuunivarsiitiin affeeree achi dhaquudhaaf qophee wargi jalqabnee booddee Koovidiin dhufe. Jimmaan dhaquun achaafu addaatti iyyuu wal arguu hin dandeenye 2019tti jechaadha. 2020tti jechaadha. Kanaaf biyya hin nanne ammas immoo haalli garaagaraas immoo mijaa'aa miti biyya dhaquudhaaf namnis akka yeroo sana akka 2018 sana yommuu sana sinsinni guddaatu tokkotu ture yeroo sana. Sinsinni guddaa tokko ture sinsinni sanaan nama keessaa fakkeenya sarginee akkuma kaleessa dubbadhee yaadatta. Waa'ee muudhaan sana akka sabi keenya iddoo hundumaa bahee nuti durmatee nu argee akkuma sanaan sabi keenya akka nuyi achi jirru barbaada nus mootuudhaan hin barbaanne baay'ee barbaanna ture dhugaasaa dubbachuudhaaf garuu koovidiin kun isin dhufee haalli garaagaraas immoo haala wanta salphaatti nu mijeessu ta'ee wanta hin argamneefitu amma ammaatti egaa waa'ee isaas murteessine meebii ergii koovidiin dhaabatee namni totocho'utti ka'e immoo boordiin dhufu immoo irratti yaadee achitti mijeessuu hin danda'a ta'a achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a. Garuu gaafattanii karaa siyaasaatiin wanti isin dhoowwamtan hin jiru. Karaa siyaasaatiin wanti nu dhoowwe hin jiru. Karaa siyaasaatiin namni nu dhoowwe hin jiru. Achitti rejisteerii gochuudhaaf iyyuu baay'ee qophee guddaa irra turre. Wanta jiru hunda isaa biyya kanaaf wanta mootummaan Itoophiyaa nurraa barbaadu biyya sanatti rejisteerii gochuudhaaf because dhaabaa biyya alaatti hojjechaa turedha. Noorz Ameerikaatti rejisteerii taane achittis rejisteerii taane achittis leegal boodii taane karaa seeraatiin jechaadha. Sababiin isaa yoo akka rejisteerii galmoofne maleessaa horiillee fudhachuu hin dandeenyu waa'ee galmeellee yeroo darbe tolumatu ture. Sababiin isaa horii sassaabuu hin dandeenyu. Amboo Yuunivarsiitiin gara birrii 90,000 nuu kennee ture fudhachuu hin dandeenye.
nu gumaachee ture fudhachuu hin dandeenye sababiin isaa horiis fudhachuu hin dandeenyu yoo seeraan achi jiraanne maleessa isa qopheessineef innee State Departmentiidhaas hayyama argannee Ethiopian Embassy ergine immoo dokumentii hundi isaanii bira jira ergi jennee booddee waan tokko duwwaatu isin afaan nuun jedhan wanti nu afaan horii cheekiin nuun ergine nuun jedhanii numaa erguudhaaf jedhu koovidiin dhufe achumaan waa'een biyya dhaquudhaan immoo yaada keenya keessaa baafne sagantaa keenya keessaa baafne jechaadha maleessaa qophee turre. Kora osaa irratti waggaa waggaadhaan dhimmoottan adda addaa irratti barreeffamni adda addaa ni dhiyaatu. Yaadawwan suni barruulee osaa yookaan joornaala osaa irratti maxxanfamu. Garuu bakka sabni Oromoo bal'aan jiru biyya keessaa hedduudhaan ga'an jiru. Rakkina kana hanqisuudhaa fi akka namni hunduu argatu taasisuudhaa fi osaan maal yaadaa jira? Ammas akka Oromiyaadhaa deebinee dhufneen joornaala Oromoo Staadisii beektaa achirratti kan wanta keenya achirratti kan maxxansinu biyya hin ga'u ture. Iddoo lamatti akka inni maxxanfamuuf Oromiyaatti akka inni maxxanfamuu fi addaattis akka inni maxxanfamu. Hundaa'uun garri caalmaan akka inni Oromiyaatti maxxanfamu. Irratti waliigallee boordii irratti namicha sammanuu maxxansu kana Red Sea Press Bokaasaa Hunchakkol isatti haasofnee publisher isa Itoophiyaa jiru sanaa wajjin waliigaltee publishing godhannan baay'ee gammadee baay'ee nu gargaara ture. Is addaatti typesetii godhatan itti ergaa isaan publishing gochuu duwwaadha word for word nasitti ba'uu fi nachitti ba'u wal duukaa ba'a jedhamee hamma barbaadan publishing godhan ani man qabu jedhee because sababin isaa wajjin kontraata gallee jirra. Inni baay'ee nu gargaaree jedhee jiru Rift Valley University dha wajjin wal geenyee isaanis ishinu jedhanii kaasaawuni wajjin illee wal argisiifnee akka haalli mijaatu numa baay'ee qophee turre. Gidduutti haalumti hin taane ta'ee haalumti tokko uumamee nu mijaachuu dide. Ammas yaadi sun unuma jira abdiin qaba waggaa dhufuus haa ta'u waggaa itti aanuus haa ta'u achitti publishing godha gara kumaatamaan publishing godhe biyya sanatti raabsina jennee yaadaa jira. Baay'ee gaaffii gaariidhaa dhugaa mataa keenya keessa jira. Namni kanaan dura pirezidaantii Osaa ture Jawaar Mohaammed ittuu Ameerikaa kaabaa keessa jiru walga'ii baranaa irratti maaliif ittuu hin hirmaatin hafe? Gaaffii nagaa hattu kunillee gaaffii baay'eessa dhugaa mataa dubbachuudhaaf Jawaariin baay'ee jaallanna. Jawaar ijoollummaa masaatii kaasee Osaa keessatti baay'ee aktiivii ture. Gara yuuz biraanchii Osaadhaa kan geggeessaa kan ture sisaadhaa. Osama keessatti guddatee deebi'ee immoo Osaa irratti iyyuu pirezidaantii ta'e. Baay'ee Jawaariin baay'ee ulfina guddaa laannaa fi ilaalcha guddaa laannaafis garuu wanta yoo ta'e